Dubbiin Tiraampii akka bishaan gabatee irraati. Ganama waan tokko yoo dubbate galgala waan biraa dubbata. Dheengadduma gaafa roobii Iraan irratti halkan kana qiyaamaa harcaasna jedhee haleellaa guddaa akka irratti raawwatu itti dhaadatee ture. Gaafuma sana immoo waaree booda deebi'ee haleellaan Iraan irratti karoorsee haqeeraa jedhe. Sababni inni dhiyeesse immoo Iraanii waliigaltee irra gahuudhaa fi amma fedhii guddaa agarsiistitii kan jedhudha. Gaafa jalqaba haleellaa guddaan irratti gaggeessa jedhee itti dhaadate sana Iraan waliigaltee lafarra harkisteetti. Beellama dheeressiteetti jechuudhaan kan inni itti dhaadatee ture. Inumaayyuu jecha gurguddaa kana booda humni baha giddu galeessaa jeequu fi raasuu kana booda dhumatee fira jechuudhaan haleellaa guddaa yookiin immoo waraana itti fufuu kan akeeku dubbatee ture. Sa'aatii muraasa booda immoo dubbii sana haqee jechuudha. Amma immoo maal jedhee Iraan wajjin waliigaltee irra gahuudhaaf fiix irra geenyerraa jedhe. Dheengadda gaafatti dhaadatu sana numaayyuu loltoota bobbaasnee oddoo lakkaa argi kan jedhamtu ni qabanna boba'aa Iraan akkuma kan Venezuelaa goone sana ni to'annaa jechuudhaan itti dhaadatee ture. Inumaayyuu sanadoota muraasa toofee sanadoonni sun gaafa xumuramanii guyyoota muraasa keessatti Awurooppaa keessaa biyya tokkotti waliigaltee waliif mallatteessinaa kan jedhu dubbate. Faallaa kana immoo Iraan gadi baatee dubbii Tiraampitti bishaan naqxe. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagee maal jedhanii ibsa miidiyaa Iraaniif kennaniini waliigalteen US wajjin ammatti irra geenye hin jiru. Sanadii dhumates hin jiru. Waliigalteen xumuraa jedhame hin jiru. Tiraamp waanumatti fakkaate gadi ba'ee dubbata jechuudhani kan qeeqanii waliigalteen irra gaames akka hin jirre faallaa dubbii Tiraamp kana dubbatan jechuudha. Tiraampi waliigalteen Iraan wajjin taasisnu dhumateera jala ga'eera waliigaltee irra ga'uuf yeroo muraasa tafee jedhee dubbachuun isaa kun kan jalqabaa miti. Kana dura torbanoota 2-3 darbanii fi Iraan waliigaltee irra ga'uudhaaf muddamaa jirti yeroo muraasa tafee guyyoota muraasa tafee torbanoota muraasa tafee irra deddeebi'ee dubbata garuu wanti qabatamaan tokko hin jiru. Amma garuu wanti inni akeeku maalidhaa? Haleellaa erga itti dhaadatee booda dheengadda guyyaa 2 duras haleellaa si'a 2-3 walirratti erga gaggeessanii booda haleellaan sun itti hin fufne waliigalteen dhukaasa dhaabuu isaanii akkuma itti fufetti jira. Amma immoo waliigaltee irra gahuudhaa fi sanadoonni xumuramaa akka jiran Tiraamp dubbateera. Gama Iraanitiinis waliigalteen taasifamaa hin jiru osoo hin taane ammatti waliigalteen jala muramee kana jedhamee hin jiru. Ammatti wanti irratti waliigallee hin jiru. Garuu immoo mariin taasifamaa akka jiru kan akeekudha kan Iraan ibsite. Waliigalteen dhuguma Iraanii fi US gidduutti haala gaariin deemaa jiraachuu wanti biraa kan akeeku maalidhaa? Wajjirri ministeera muummee Israa'el ibsa har'aa fuula X irratti baasanii halkan edaa Tiraamp fi muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun walii bilbilanii waan tokko irratti marataniiru kan inni jedhe. Sababni isaa waliigalteen wal hubannoo US fi Iraan gidduutti taasifamuuf akka jiruu fi kanarratti Tiraamp gaafa Iraan wajjin marii taasisu fedhiin Israa'el akka jalaa hin miidhamneef yookiin immoo wanti Israa'el mufachiisu akka hin jiraanneef muummee ministeera Israa'el wajjin mari'achuu isaanii wajjirri ministeera muummee Israa'el ibsa fuula X irratti baaseera. Kanaaf immoo Benjamin Netanyahuun Tiraampiin akka galateeffate sababni isaa Tiraamp gaafa waliigalteen kun xumuramu wanta Israa'el barbaaddu qabxiiwwan ijoo inni tokko Yuraaniyeemiin gabbate Iraan keessaa akka bahu inni kan biraa Iraan misaa'eloota fageenya dheeraa imaluu danda'an gabbisuu akka xiqqeessitu inni sadaffaan immoo humnoota faallaa Israa'el dhaabbatanii baha giddu galeessaa keessa jiran kan akka Hamaas ta'uu danda'a, Hezbollaa akkasumas immoo Huutii fi milishoota Iraaq keessa jiran deeggaruu akka dhaabduratti Tiraamp cimee waan hojjetuuf waliigaltee xumuraa gaafa Iraan wajjin taasifamu qabxiileen ijoon Israa'el barbaaddu kun akka mirkanaa'an Tiraamp muummee ministeera Israa'eliif mirkaneessira kan jedhu waajjirri ministeera muummee Israa'el ibsuudhani Benjamin Netanyahu Tiraampiin akka galateeffate ibseera jechuudha. Kanaaf kanarraa maal hubachuu dandeenya? Waliigalteen wal hubannoo Iraanii fi US gidduutti taasifamu deemaa akka jiruu fi akkuma Tiraamp akeeke tariitii yeroo gabaabaa keessatti biyyoonni kun lamaan waliigaltee wal hubannoo irra ga'anii sana booda gara waliigaltee waraana dhaabuu isa xumuraatti marii itti galuudhaaf jechuudha. Amma waliigalteen inni jalqabaa kun tariitii guyyoota 60 ta'uu danda'a, guyyoota 30 ta'uu danda'a. Waraanni guutummaadhaan dhaabbatee biyyoonni lamaan gadi ta'anii dhimmoota ijoo ta'an keessumaa dhimma Nikolaraa irratti gadi ta'anii mareetanii waliigaltee isa xumuraa irra ga'uu kan agarsiisudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti waliigalteen wal hubannoo ni mallattaa'a kan jedhu Tiraampiyyuu dubbateera. Kanammoo kan akeeku muummee ministeera Israa'el fi Tiraamp halkan edaa bilbilaan wajjin dubbachuu isaanii waajjirri ministeera muummee Israa'el kan ibsedha jechuudha. Odeeffannoowwan egaa dhimma waraana baha giddu galeessaa kana dhimma marii Israa'el dhimma marii US fi Iraan gidduutti deemaa jiru maalirra ga'e wanta haaraan maaltu jira kan jedhu yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaadhaan jala buune akkuma kana duraa isin hin geenya waan turtaniif
ulfaadhaa isiniin jenna.